Namoonni maatii keenyaaf haaraa taatanii chaanaala keenyaan share subscribe gochuudhaan odeeffannaan guyyaa guyyaa kan oola injifannoo waraana bilisummaa Oromootii fi onoota Oromiyaa akkasiin qaqqabuuf walii hiruun qoqqooduudhaan sagantaa keenya uummata bal'aa biraan nu gayaan dhaamsa keenya. Yooyyaa nageenyi rabbii guddaa isin biratti haa jiraatu alaaf keessaan kan nu hordofaa jirtanii Dokumentari Meeluu Dandamattee Jaarmiyaa Gaaddisa Marii Dhaloota Egeree Bilisummaa Oromoo kan Moora Qabsoo Bilisummaa Oromooti. Jaarmiyaan Gaaddisa Marii Dhaloota Egeree Bilisummaa Oromoo caamsaa 19 bara 2020 kan hundaa'e jaarmiyaatiin dinagdeedhaan waraana bilisummaa Oromoo tumsuu haala qabatamaa saba isaa irratti mari'achuu fi dhaloota qubee dhaloota sochii warraaqsaa fi faana qabsoo bilisummaa Oromootti barbaachisummaa haala gabroonfataa sirna mootii torbaffaa Abiyyi Ahmad falmuudhaaf akkasumas gidiraaf dararaa shira qabsoo butamtee dura dhaabbachuuf alaaf keessaan gurmaa'e. Teessoo isaa Suudaan Kaartumiin taasifachuudhaan jaarmiyaan Gaaddisa Marii Dhaloota Egeree Bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo biyyoota garaa garaa ji'a ji'aan diinagdeewwan waraana bilisummaa Oromoo tumsuudhaan akkuma beekamutti jaarmiyaan Gaaddisa Marii Dhaloota Egeree Bilisummaa Oromoodha. Jaarmiyaa waa hunda dura saba kanaaf onnateedha. Ilmaan Oromoo humni walitti dhufe seenaa addaa hojjechuun haala qabatamaa Oromiyaa Oromoo akkasumas ammoo dhaloonni barate eessatti akkamitti eenyuun cabee fi godaannisa gabrummaa baruudhaan qabsoo hidhannootiin alatti furmaanni saba kanaatiif egeree dhaloota waan hin jirreef gabrummaa hiddaan buqqifna dadhabnu ilmaan itti guddifna erga guddannee booda kan biraa dhaalchisuu hin qabnuuni qabsoo hidhannoo faana hiriiruun waliin mari'achuun sagalee uummata isaa ta'aa turuun beekamaadha. Jaarmiyaan Gaaddisa Marii Dhaloota Egeree Bilisummaa Oromoodha. Shira qormaata garaa garaatii fi akkasumas ammoo dokumentariin kanatti aanan jaarmiyaan kuni maal hojjetaa ture kan jedhuu fi kana malees fira fakkaachuun diinonni qabsaa'ota fakkaachuun kobbortaa diinaa uffatan waa hedduu irraa dubbataa turaniiru. Haa ta'uutii malee qabsoon bilisummaa Oromoo olola gantootaatii fi fakkeessitoota maqaa sabboonummaa uffataniin osoo hin taane ilmaan Oromoo jaarmiyaa seenaa qabeessa kana ammas kanneen ijaaramuu barbaadan nuqunnamuus danda'u. Meeluun jaarmiyaan kun dandamate maqaa waraana bilisummaa Oromoo hedduu jaarmiyaa kanaan wabeeffachuun kanneen daldalan akkasumas kanneen jaarmiyaa kana bakka hedduutti kukkutuu barbaadaniif deebii ta'a. Hawaasni keenya waa hunda caala arguun amanuudha. Jaarmiyaan Gaaddisa Marii Dhaloota Egeree Bilisummaa Oromoo caaseffamoota dhalootaan bakka buufaniin kana malees hojiiwwan ciccimoo sagalee uummata keenyaa konyaawwan Oromiyaa lixa kaabaaf gidduu gala haala qabatamaa ilmaan Oromoo Su'uud Arabiyaaf kanneen kana fakkaatan kana malees mata dureewwan garaagaraa irratti baafachuun seenaawwan qabsaa'ota bilisummaa Oromoo ABO waboo ganama irbuu shinniigaa wabeeffateetiin erga hundaa'ee waggaa tokkoffaa kabajatee ammammoo waggaa lammaffaa isaa keessatti argama. Waggaa lammaffaa kana keessatti ammoo haalota qormaataa fi kanneen kaayyootti amananii fakkaatanii uummata keenya qoruu barbaadanii fi jaarmiyaa kana qoruu barbaadanii dhaloonni akkuma qabsoon baabura abbaan imalee hanga galma imalaa isaatti itti wanti galatoomi jedhamu hin jiru. Haa ta'uutii kanneen sammuun hojjechuu kanneen harkaan hojjechuun kanneen yaadaa hojjechuun isaan dhibe qabsoo saba keenyaa akkuma waraana bilisummaa Oromoo irratti shiraaf dokumentari adda addaa hojjetanii fi qabsoo qabsaa'ota akka Nadhii Gammadaa fa'aa ittiin sakalanii fi qabsaa'ota akka Baaroo Tumsaa fi Moora Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti achi buuteen Gishuu Jaarraa Oromoo keessaa alagaan guyyaa tokko humnaan saba kana hin cabsine shirri ammoo yeroodhaaf ni ulfaa iddoon itti dahamu ammoo qaaniidha waan taateef ilmaan ayyaatiif deeggartoonni waraana bilisummaa Oromootis ta'e kana malees michuuwwan keenya jaarmiyaaleen qaqqaaliin akka dambalii humna qeerroof kanneen kana fakkaatan yeroo garaa garaatti hariiroon wajjin uumuun jajjabeessaa turuu isaaniitiif uummanni Oromootii fi deeggartoonni ABO waboo jaarmiyaa
dambalii humna qeerroo bilisummaa Oromootii fi humna urjii furgaatu kana malees konyaawwan ayyaantuu dagaaf kanneen kana fakkaatanii fi jaarmiyaawwan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin hojiiwwan gaarii hojjetan hunda galata yoo galchu jaarmiyaan gaaddisa marii dhaloota garee bilisummaa Oromoo qaama maqaa isaatiin yoomillee daldaluu fi qaama jaarmiyaa kana cabsuuf eeyyama kamiyyuu hin kennu. Qabsaa'onni kufa qabsoot itti fufa. Dokumentari keenya kana keessatti bu'aa bahiiwwanii fi kanneen yoo karra jaarmiyaa tokkoo seenan akkuma seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo ganamatti nama gaarii qabsaa'aa fakkaatan kana malees ammoo haala jiruuf jireenyaatiin keessaa ba'an kanneen shira xaxanis hin dhabamani. Yoo abalu dhufe yoo abalu malee kan jedhanii fi waraanni bilisummaa Oromoo haala kufee kuffisaa jiru keessatti saba isaatiif lallabachaa kana malees dheebuu firii muka nyaachaatiin diina isaa fuulletti hudhaa wal qabee wareegama qaqqaalii kaffaluu irratti argama. Yeroon kun yeroo itti sabni keenya dammaqee ijaaramee kana malees shirri tokko eessaa dhufe jedhiif jedhanii otoo hin taane maalfaa kan jedhu hubachuun barbaachisaadha. Yooyyaa babaaroo imalli jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota garee bilisummaa Oromoo hammamiyyuu qormaanni jiratanii fi karaa an jedhe malee akka an jedheettii fi kana malees ammoo irbuuf kakuu waadaa ganamaa osoo qaban kanneen kaayyoo kana jallisuu barbaadaniif yoomillee cicceetiin dura dhaabbata. Jaarmiyaan gaaddisa marii dhaloota garee bilisummaa Oromoo kan dhaloota haqaa dhaloota dhugaati. Toora Feesbuukaa, toora TikTokii akkasumas ammoo Instagramii, Telegramii, Messengerii, Zoomii, WhatsAppiif kanneen kana fakkaataniin yoomillee cimee itti fufa. Toora Tiwutara keenya irrattis kanneen nu barreessaa jirtan hedduu galatooma. Hayyoonni qabsaa'onni ilmaan Oromoo Booranaaf Baareentu yeroon itti ijaaramnee sochii warraaqsaa cimaa itti goonuu fi olola fira fakkaatee akkasumas of mi'eessuuf of jaalachiisuuf seenaa rirmi nyaatu akkuma jedhan kanneen fakkeessaniif yoomillee hin hayyamnu. Kan Oromoo akkasumas osoon hojjanne farrajuu fi qabsoos ta'e duree jaarmiyaa tokkootis ta'e saba sakaaluu gufuu qabsoo Oromoo ta'uu dhalootaaf himuun hin barbaachisu. Hojiin guddaan ammatti kan barbaachisu Oromummaa hojmaataaf gochaati. Waa hunda caalaa namiyyuu dhuguma qabsoo saba kanaatiif yootiinse qabsoo isaa hamma wareegamatti laachuu qaba. Yeroon umrii gabrummaa xumurri dhiyaateera. Jaarmiyaan gaaddisa marii dhaloota garee bilisummaa Oromoo hojiiwwan kanatti aanan kan kana fakkaatan hojjate nafaana bu'a. Hin dubbataaf dubbattee ijaaf dhuka dubbii of dhabaan fe'attee eessaa ka'ee laata eessattan imala silas Oromoota qaalii namni afaan himaniitiin haasa'u ededaaf ejjata yoom gargar hubata kan boceef callisaa kan bulcheef galmisaa rakkattee raafamuu akkas jedhan laata jechuuf yoo sardamu kaayyoon jechaa miti mul'ataaf xiinsammuu guduunfitee sitti baachifteerti yaa nama siif ta'eera dubbiin of ta'uu hanqattee kakachuu fi kakuu jal'aaba joojiftee dhugaan furtuu uumamaatii hamma beektu darbatte ammas fiigii itti muddi siin jedhu jedhaniif sardamte kanaaf achi buuteet ragaa sobaatiif shirte. Eenyummaan dhaabbataan dabduuf ergifamtee yoo ergifamtuu shiraa dhugaa mil'uu rabbii furtuu saba haqaa farriftee cilee taate garuu saba taate moo sobdeet dallaa qabsaa'otaa hinaaftuun daaksite seenaa rirmi nyaatu hin dhama'in maaloo yaa jedhan jette tolatti dhamaatte
maaddii irraa nyaatte silas eessaa beekta giiftiin dhulamte caayaa dhaloota haqaa warra ollaa keetii seetee jette jedhan nan diigaaf dhamaate bara namni soomu arrabni kee gogee homa namaa himu lafeen oromoota qoree ta'ee dachaa si haa waraanu gaaddisni marii dhaloota hinaaffaaf kijibduun abadan hin diigamu of ta'ii qabsaayi dhiisi jedhan jedhii shiraan xanxaaramu gantuuf hinaaftuurra silas dhugaan hin eeggamu keetiga fuuldureen fuullee dhugaa qabsaa'ota egereensi haa himu anis waboodha yooyyaa babaaroo dookumentarii jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa oromoo deeggartoota waraana bilisummaa oromoo akkasumas hawaasa oromootiif sabboontota qaqqaalii ilmaan oromootiif bu'aa bahiiwwan waggoota lamaatii fi qorsi siyaasaaf qorkeessoo ilmaan gantootaaf jetteetiin hojiiwwan jaarmiyaa kennaa fuullettis hawaasaaf qaamota ilaaluuf dabarsina jaarmiyaan gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa oromoo caayaa qaanqee bilisummaa oromoo qarree fi qareeyyii qeyroo fi gadaaf gadamoojjiiti jaarmiyaan gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa oromoo har'as boris ilmaan oromoo si'aayinaan qabsoo bilisummaa oromoodha egeree qabsoo hidhannoo irratti ciichan shira gantuuf gantootaatii fi dabballoota qabsaa'ota fakkaatanii kobbortaa qabsoo uffatanii fi akkuma jaalnadhii gammadaatiif qabsaa'ota shiraniitiin kaan mana hidhaa kaan dacheen gayanin warroota xanxaaruuf egereesaa cimseet itti fufa qabsoon baabura qabsaawaan ni kufa injifannoon itti fufa dookumentarii kutaa jalqabaa galmee qabu meeluu dandamatte jedhuun nafaana bu'a caayaa oromoo TV Orombeek Entertainment irraa jaarmiyaan gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa oromoo faajjiin isaa isa kana qaamota jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa oromootiin daldalan kamiyyuu ummanni oromootiif qabsaa'onni bilisummaa oromoo rogaaf ragaa wajjin saaxiluuf jirra injifannoon afaan mi'aawun osoo hin taane qabsoon cichanii wareegamaaf uf kennuudha waboon wabii biyyaa oromummaan ilmaan booranaa bareentuu sirgiga kutaa 11tiin tokkummaan imalti malee shira ilmaan finxaaleeyyiitiif cunquurotaatiin hin diigamtu jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa oromoo jaarmiyaa tumsa waraana bilisummaa oromooti duuba gartee mootummaa naman harkachiiftu mootummaan naman ajjeeftu akkasitti duuba dhaawaan isiniin jaarabbisi Dhuguma mootummaa Oromooti miti kun mootummaa nafxanyaati waan ta'eef mootummaa Oromoo ta'e hayyuu keenya maaf mana hidhaatti galcha hayyuu keenya maaf nu nyaataa ture Oromoo ta'e. Kanaaf qophii kanatti jirraa jechuun. Ani garboole goolicha naan jedhanii jiraata fulaan an jiraadhu UK jiraadha ga'een xiyyaallee miseensuma adda bilisummaa Oromooti. Haayoon ta'e. Hunduma kennaayyuu wanni wallee irratti haaru kun Oromoo hundaayyuu kan quuqama yookaan kakaasu ta'a nuti amma Oromoo wallee akkuma jirutti bakka jirruun gargaarsa kamiinuu ta'ee akka Oromummaatti bira. Yoo hallaallu taate gaafa san keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo gahaadha biyyaaf. Garuu uummata biraa dhabe. Hayyoota gaggaalii biraa dhabe. Qabsoon akkuma namichi hayyuu keenya keessatti qabsoon ta'a meeqa ulaa dura dhufteeti Oromoo biraa dhabdee jedhe. Dhugaadha kun. Qabsoon ta'a meeqa karaa laafaadhaaf ulaa Oromoo dura Kolessa 10/2021 caayaa Oromoo TV kan dilbata guddaa galgala gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo Sudaan Kaartuum irraa isin dhageessa. Oduu har'aa wajjin Ansuuf Margadaatii dura dursummatooti oduutiin hangafna. Kanaaf qophii kanatti jirraa jechuun.
Ani ni garbole gollicha naan jedhanii jiraata fulaan an jiraadhu UK jiraadha ga'een xiyyalle miseensuma adda bilisummaa Oromooti kaayoon kee isaan sadeen kuni yoo wal ta'an daandii tokko riqicha tokko tarsiimoo tokko mul'ata tokkoo fi murtoo tokkoof akka sabaatti tokko keessoon ijaaramu lammaffaan hariiroo dantaa siyaasaatii fi imaammataatiin dammaquu fi keessoo diinota keenya irratti jechuudha yeroo hunda si'aa'inaan of ta'uun egeree Oromiyaatiif olola mootummaan akkasuma ololatti fayyadamuuf jecha yookaan uummata burjaajessuuf jecha waraana bilisummaa Oromoo zoonii gidduu gala jiru balleessineerraa jedhee olola oofaa ture jechuudha. Ammoo balleessuu hin danda'u hin balleessus jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo Wallagga Bahaa humni urjiin furgaatu Saasigaa bulchiinsa hayyee kabajamtoota hordoftoota gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo alaaf keessa teettanii sagantaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo live kan nu hordofaa jirtan hundi keessan galanni keessan bilisummaa haa sadan kana keessa wanti irraa fayyadama jira yookiin ammoo wanti qabate jira isa jedhuufi Oromoo osoo qabxiilee sadan kana irratti akka ammaa qixxeega adeemaa jiraatu ta'e Ramnet humna cimtuu waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbattu akka taanu abdii qabna oduu fi odeeffannaa akkasumas qophiiwwan bashannanaa hedduun kan keessatti argaman jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo filmaata mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif jiraachuu Oromiyaaf Oromummaa haa ta'u dheereessu amma qofaa miti jechuudha. Ilmi maal dalaga waanuma abbaan dalagee hojjataa jechuudha. Kanaaf abbaasaatu isa dura kijiba geggeessuu ture kijibaan gartee mootummaa bulchuu ture waan ta'eef jecha adeemsa isarraa fudhatee qajeelfama isarraa fudhatee sirna inni geggeessuu ture san geggeessaa jira jechuudha. Abiyoot Kaasaayedha. Dhugaadha. Kanaaf ummanni Oromoo kana Oromoo keessa heddummaatee jira. Oromoon diina ofii walirratti oofuu malee diina alagaa immoo ofirraa ittisuu irratti baay'ee gadi bu'aadha. Kuni uummata sanyii nu balleessuu deemu kana teennee ilaaluu hin qabnu akka Oromootti akka kootittis ani kan itti amanu qawwee qofa akka mataa kootti kan nama biraan beeku an kan itti amanu kilaash malee biyyattii Afrikaa keessa diimokiraasii maaltu jira biyya bulguudha. Itoophiyaan Jawaar Mahaammadiif hin taane eenyuudha taati jedhee yaaduu qaba dhaloonni lafaa dhufu hundi. Ittaan suuraan balaa itti kaasa isatu ittaana waan ta'eef bakka hundatti baadiyaan jiddu galeessa qoratanii kan itti aanu ammoo shaamiziin warra magaalaati warra siyaasa waliin diriirfatan warra barate kana ofitti qabanii qotee bulaa amata isaa burqa. Oromiyaa keessatti seenaan Oromoo beekamtuun warri seenaa isaan dagatiin warri maayimaaqsaan waan dur dabree fi tan dhufu jiraatillee namaaf himu hibboodhaan waa walii himu jechuu baadiyyaa keessa argama malee warri magaalaa keessa jiru waan takka irraan beekuu jechuu. Kaleessa yeroo tarsiimoo baasee akkasitti qeerroof qarre hoogganaa ture akka Itoophiyaan sun hin jinne akka hadha diinagdeedhaan kuftee waa hundaan lafa dhoofte kana uduu hin godhine wayyaane biyyarraa baasee biyya isiitti galchee jechuudha. Har'a yoo laaltan diinagdeen bakka kaleessan hin jiru kufee jira ummanni waan hin taane keessa kufanii jiran jechuudha. Jiruun itti qaaloftan. Oromummaan isaan haasaantuun iyyuu hin jiru. Oromummaa miti hatta Itoophiyaan isaan odeessantuun hin jiru. Itoophiyummaan dullatti kaleessa alaabaa naftanyaa nuti rabbi hin duunu jedhee namichi itti hin eenyu godhaa dammaa fi dhadhaa uummata keenya baachisaa. Najiyo dere olge tamale, tesana rongo tamtero tamale. 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 Najiyo darama, aramara matani, besero daga fatani.
kajela male nama babtu dalale entu makati mole dale ho itte kajela male nama babtu dalale entu makati mole dale itte kajela male nama babtu dalale entu makati mole dale ho itte kajela male